baasamme gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina Wallaggaa aanaa Ukkeetiif Bunoo Beddellee aanaa Daaphoonnaa dhuunfatisanii dhiyeessa injifannoowwan deembaraarussa waliin angalma Oromooti. Irreef gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii moona diinaa buqqisuu itti fufuun godina Wallaggaa magaalaa Ukkeetiif Bunoo Beddellee aanaa Daaphoonnaa heessa diingusse baasee to'annoo isaa jalgalfatee jira. Tarkaanfii diin uummata Oromoo dararuu jirtu waraana bilisiginnaa magaalaaf aanoo keessaa buqqisuu bifaaranee galgootichi waraana bilisummaa Oromoo itti fufuun fulban 9/2022 waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Wallaggaa aanaa guutoo gidda magaalaa Ukkee heessa moona waraana bilisiginnaa aleella laalessa irraan raawwatee waraana diinaa 50 battalaayyoo jees 24 madeesse magaalaa keessaa baasuun dhuunfatee jira. Tarkaanfii goggobduu gootichi waraana bilisummaa Oromoo magaalaa Ukkee heessa fudhatee meeshaalee waraana gargaraa irraa hiikkachuun waraana bilisiginnaa harkaan qabee jira. meeshaaleen duddi diinaa irraa hiikkatan bireellam isnaaper tokkawee keemmi 50 rasaasee keemmi sanduuq 22 abba kum tokkoof 400 rasaas diishqaa hedduu bombii hidhannoo waraanaa yoroorro bireenatiif dookumentii uffat diishqaa dookumentii adda addaa dhuunfachuun danta galii qabsoo bilisummaa Oromootiif kataasis yoo ta'u waraan bilisiginnaa 3 jira harkaan qabee jira. Waraani bilisummaa Oromoo tarkaanfii laalessa fudhachuutti fufuun godina Bunoo Beddellee aanaa Daaphoonnaa heessatti arruun fulban 9/2022 waraan weerartuu Abiyyi Ahmed magaalaa aanaa heessaa buqqisuun aanichi dhuunfatee jira. Lol ganamarraa aanaa Daaphoonnaa magaalaa Tuulamaa jalqabee waraani bilisummaa Oromoo magaalicha heessaa buqqise baasuun gara magaalaa Daaphootti ol dachaasee achi keessatti rasaasa marsituu muuntoor sa'aatii 7 akka lakkoofsi impaayiritti humni nyaaphaa cabsee magaalaa Daaphoonnaa Daaphoo to'atee jira. Tarkaanfii aanaa Daaphoonnaa magaalaa Tuulamaa heessatti eegalee waraan Abiyyi Ahmed 32 battalaatti jeese 23 madeesse jira. Meeshaalee waraanaa bireen 3 qawwee AKM 25 rasaasa AKM bireen hedduu yoroorro bireenaa duddi diinaa irraa hundanta galii qabsoo bilisummaa Oromootiif kaa'olchan yoo ta'u waraan bilisiginnaa 5 harkaan boojanii jira. Oboon zoonii giddu galeessaa lixa shaggar aanaa miidhaqeen keessatti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Irreefi abdiin uummata Oromoo jajjabeen zoonii giddu galaa Cibraan torban miidhaa diina uummata Oromoo dararuuf baatetti adaba tolcheera. Engadda fulbaana 7 barkuma 2022 ganamaan godina lixa shaggar magaalaa ona miidhaqeen baallammiirraa kallattii ganda boquun isootti sochii gochuun mana uummataa guggubaa fi saamanii osoo galaaf deemanii ganda goobee kuuraa bakka addaa shaanganneetti eeguun rasaasaan akaa'ee baarudaan macheesseera. Lola kanaan humna diinaarraa hedduu yoo ajjeesu hedduus madoo dandammii hin qabneen adabeera. Oboon zoonii kibba ba'aa godina Arsii ba'aa ona jajuu fi martii keessattis tarkaanfii fudhatee jira. Abdii fi gaaddinsa Oromoo oboon zoonii kibba ba'aa Cibraan Ambaa Aanolee Muttaan Leenjisoo Diigaa godina Arsii ba'aa aanaa jajuu ganda uruuta baree iddoo addaa Tibilaa jedhamutti fulbaana 6 barkuma 2022 ganama sa'a 12 irratti lukkeelee diinaa maqaa sakattaa oboon bobbaatee haxxee ittiidhuun gootichonnee sibiilaa oboon 3 irraa ajjeesee 5 madoo taasisuun of duuba dachaasee jira. Lola kanaan gama meeshaatiin qawwee AKM tokko hidhannoo guutuu waliin boojuun dantaa qabsoof oolchee jira. Ittuma fufuun fulbaana 7 barkuma 2022 godinuma Arsii ba'aa ona martii ganda Wotoroo diinootti korommiin kibba ba'aa Oromiyaa Cibraan Ambaa Aanolee Muttaan Leenjisoo Diigaa milishoota waajjira gandaa eegdutti marsuun fayyaa dhuunfatee qawwee AKM tokkoo fi booditti afaa 2 boojuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo oboon zoonii kibbaa konyaa Gujii lixaa Cibraan Gooroo Dugdaatii fi Cibraan Maddal Buudaa waliin ta'uun aanaa Dugdaa Daawaa ganda Caamee Kuuraatti lola gooticha Baaqaa hojiin lola keessaa fulbaana 7 barkuma 2022 ganama sa'a 5:15 irraa kaasee geggeesseen loltoota PP kakachiisuudhaan injifannoo boonsaa galmeessee jira. Lola ganamaa eegalee hanga galgala sa'a 1:45 tureen hattootaa fi saamtota uummata Oromoo kan ta'an ilmaan Abiyyi Ahmed 31 battalatti yemmuu ajjeesu 12 ammoo madoo dandammii hin qabneen adabee jira. Gama meeshaatiin qawwee AKM 9 rasaasa bireenaa 2000 rasaasa dishqaa 730 boombii 4 raadiyoo koolii 1 kaameeraa fi uffataalee garaagaraa irraa eeggatuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasisee jira. Kanarraa hafan reeffaa fi madoo hunda dhiisanii boqachuudhaan mooraa isaaniitti akka galan mirkanaa'ee jira. Leenconni ilmaan Oromoo oboon zoonii kibbaa godina Gujii ba'aa aanaa Gooroo Doolaa magaalaa bitataa mooraa waraana faashistii Abiyyi Ahmeditti kaleessa fulbaana 8 barkuma 2022 ganama barraaqaan itti cabsuun mooraa isaanii keessatti
rasaasaan akaa'ee baarudaan macheessee waan qabanii fi gadhiisan wallaalchisuun battalatti 9 irraa ajjeesee 6 madeessee jira. Lola kaleessa ganama waraana Biltsiginnaatti milkii balleessee oolmaa isaanii gaddaan uwwise kanaan oboon mooraa keessaa gugsee baasee meeshaa waraanaa qawwee AK-8 irraa eeguun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisee jira. Caasaaleen mootummaa aanaalee fi godinicha bulchan rakkoo hammaataa uummata irratti raawwataniin cinatti uummata dirqamaan walitti guuruudhaan waraana kaaba biyyattiitti akka haaratti eegaleef qopheessaa jiraachuu himan. Godinichatti humnootni addaa naannoo Amaaraa fi kaabinootni gandaa walta'iinsa marsaa jalqabaatiin namoota baay'ee gandeen garaagaraa irraa dirqamaan fuudhanii gara adda waraanaa geessuu kan kaase jiraatan naannichaa ammas irra deebiidhaan duula bal'aa gaggeessuun horsiisee bulaa dirqamaan loltummaadhaan fuudhaa jiraachuu hima. Duula dirqamaa kana ilaalchisuudhaan aanaa baatee ganda gurreetti humnootni addaa naannoo Amaaraa fi poolisootni walitti dhukaasa gaggeessaniin poolisii naannichaa dabalatee namootni biroos madaa'anii jiraachuun himamee jira. Waraanni TPLF fi mootummaa Abiy Ahmad gidduutti gaggeeffamaa ture babal'achuudhaan godina addaa Oromoo Wallootti buufatee kan ture yoo ta'u erga sanii humnootni mootummaa horsiisee bulaa naannichaa maqaa waraana bilisummaa Oromootiin namoota nagaa baay'ee ajjeesaa hidhaa fi dhabamsiisaa turu miidiyaa Oromiyaa 11 dabalatee miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa turaniiru. Amma duras naannoo kanatti walitti bu'iinsi lubbuu namootaa hedduu galaafatee fi qabeenya mancaasee irra deddeebiidhaan uumamaa ture jira. Oromiyaa 11 godinichatti ajjeechaa Oromummaa irratti xiyyeeffate qaama mootummaatiin raawwatamaa turuu jiraattota waabeeffachuun gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Godina Harargee Aanaa Kombolchaa keessatti fi ajjeechaan tikkoota mootummaan uummata nagaa irratti raawwatamu kan duraanii caalaatti hammaachuu jiraattonni himatan. Namni naannichaa dubbifne akka jirutti guyyoota muraasaan duraas poolisiin Oromiyaa maqaa shanee waliin hidhata qabda jedhuun Aanaa Kombolchaa fallaana ganda bullootti dargaggoo maqaan isaa Abdii Aliyyii jedhamu kan ajjeesan yoo ta'u ammallee shanee waliin hidhata qabdan maqaa jedhuun uummata nagaa hedduu hidhaatti guuraa jiraachuu himu. Amara Kombolcha ganda biyyo kan jaa maal tokko fakka malee midhanii jedhanii beekte amma duni amma nama gurguddaan beeknee kan jaa midhanii jaatama torbaatan dhufee ergas booda manguddoon baaste bakka shaneedhaa amma ta'uu maqaa jedhamta inni kun sababa shaneedhaa jedhanii itti dhaqanii osoo dura ta'uu jiru mita humni addaa Kombolcharraa dheessee dhaqqanii rasaasa itti dhaanii ajjeesan achumatti abdii Aliyyii Dargaggeessa keessaa qotee bulaadhaa barreeffamudhaan nama waan akkasii qofa qabuuf bakka ijoollee nagaa jiran. Dargaggoon ajjeefame kun qotee bulaa ta'uu fi nama siyaasaa kamuu keessatti hirmaannaa hin qabne ta'uu kan hime namni Oromiyaa 11 dubbise kun haa ta'u malee humni addaa poolisii Oromiyaa ati waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabda maqaa jedhuun nama nagaa kana itti dhukaasuun akka ajjeesan ibse. Dargaggoo ajjeesan kanaan alattis guyyaa ajjeechaa suukanneessaa nama nagaa kana irratti raawwatan sanitti dargaggoota biroo hedduus gandicha keessaa walitti guuruun ukkaamsanii akka mana hidhaa geessan dubbate. Haalli achi keessa jiru hedduu nama ajjeessaa aadaa uummanni bobbee garuu deddeebi'ee jira jireenya qaala'aa kanaan uummanni dhokatee bakka beeyilaantumu jira hawaasni isaanii keessatti. Inni fallaan afaa fagaanii inni ganda bullooti aanaa Kombolchaatti irraa kiiloomeetira 6 fagaatanii baadiyyaa. Kana magaaluma keessaa Aanaa Kombolchaa. Gaddaa lamatti hedduu hammaatee jira. Maqaa shaniitiin hedduu hawaasa gamsu jira. Ilaalu manguddoo warra jiru bakka sabboontoota dheeroon ijaan warra bebbeekamee jiru. Waan as deemu jiru haala kana sodaatanii fi ijoolleen akka kaatu sababaa jiru bakka maqaa shanii irra lallabanii uummata reebu jira. Aanaa Kombolchaa gandoota hedduu keessatti waraanni mootummaa maqaa eegumsa naannoo jedhuun achi qubsiise kunneen hawaasa nagaa irratti hidhaa ajjeechaa fi saamicha qabeenyaa raawwachaa jiraachuus kaasan. Itti dabaluunis jiraataan naannichaa odeeffannoo kun akka jirutti hidhaa fi reebichi qaamoleen mootummaa raawwachaa jiran kun dargaggoota irratti kan dhaabbate qofa akka hin taane eeruudhaan manguddoonni waggaa 70 oliis osoo irraa hin hafin sababa tokkoon malee mana hidhaatti galchuun maallaqa barbaadan irraa saamaa akka jiran himu. Hawaasni naannichaa halkanii guyyaa waraana mootummaa kana dhiyeessuun alatti hojii idilee isaa irratti bobba'aa hin jiru kan jedhe namni kun kan hordofee uummanni balaa beelaa cimaa keessa galuun rakkachaa akka jiranis kaasan. Walumaa galatti haalli nageenyaa naannichaa akka malee hammaachuu fi dargaggoonni hedduun sodaa cimaa qaban irraa ka'uun barnoota isaanii addaan kutuun mana maatii isaanii dhiisanii iddoo jireenya isaanii gadhiisanii kanneen baqatan hedduu ta'ullee dubbatu. Ilmaan Oromoo Walloo kaaba Oromiyaa keessa jiraatan irratti mootummaan Impaayera Itoophiyaa baatilee darban keessa waraana isaa fi finxaaliyyii Amaaraa hidhachiiseetti bobbaasuun lubbuu namoota hedduu kan galaafatee fi qabeenya isaanii saamsisaa ture irraanfachuun lola isaan hin laallannetti bobbaasuuf dirqamsiisaa jira. Murni Biltsiginnaa gam tokkoon Oromoota Walloo ajjeesaa
Gama biraan immoo na deeggaraa jechuun qonnaan bultoota hojii qonnaa hojjechuun ofii fi maatii isaanii jiraachisan maatii beelatti hambisuun abbaa isaanii fi akkasumas ilma dhiiraa hedduu humnaan adda waraanaatti ergaa jiru.